Godaannisa bara dhibbaa arran tana karaan baafadhuun harkadhee jira. Godaannisa bara dhibbaa giseen jiru godaannisa na keessa jiru. Amata 34 dura waan adeera kiyya irratti geggeeffame waan na keessa jiru har'a karaan baafadhuun harkadheetiin jira. Yeroo dheeraa giseen nin dubbadda akka abaawoon bineensa taate giseen an je'e na dhorka abbaan kiyya. Namni dhugaas isa hin jiru intala tiyya dhaabbu jedhee na dhorkuu ture. Akka abaawoon bineensa taate ije ani arran tana arra umrii tanaan jira. Xiqqeenya irraa hin dhagee akka isaan bineensa taate maaliif dhageessi yootan adeera kiyya ishee imaamaajii isaantu nyaate. Ilma isaa kan gafa abaawootu nyaate. Abbaa kiyya isaantu cafaqee kaleen dhukkubdee mana taa'u jira la hin dalagatu abbaan kiyya. Nuti dalaga malee hin dalagu. Kaleen caccabxee osoo cafaqanii eenyu namni san abaawoon isin baantan tun isinii galee nama tokko jecha maqaa nama balleessanii abaawoon bineensa duraanuu ayyuta meeqarraa dubrummaa guuruu turte ayyuta meeqarraa jechuudha. Nama meeqa ijoollee meeqa ayyuta giseen isiniin jiru gaafa gadaa sana amata 34 duraan haasa'u jira. Gaafa saniyyuu bineensa arallee bineensa ayyuta giseen isiniin jiru ganda keenya keessatti jechuudha ayyuta meeqaa jira kan dura abaawoon dubrummaarraa fudhattee abaawoon achiin maal gootee lagarra maarroo gootee isii magaalatti hamtu maal gootee jedhanii haasawan ittinif baree as gahe. Adeera kiyya fuudhanii diinaaf laatanii sila akka jaalmooyii fi ustaaz Kamaal kanatti ajjeesan fuudhanii awwaallanna isinii galee garuu diinaaf laataniiti diinni achi buutee isaa godhe akka eebbisaa addunyaa godhanitti achi buutee isaa dhabamsiisan isinii galaa Oromoo eeda dubbii karattiin dhaabee kotee viidiyoo duraan irratti maaliif hojittiin jira ture. Maaliif nu salaamin jechuun kasanin oolu salaamtallee hin irraanfanne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha warreen amantaa biraa hordoftan ashama harka fuunee akkam jirtu isiniin jedha. Maaliif yoo maaltu kana siyaasu isiisee maal beektaa koomandiin gara tiiktokaatiin naa barreessite koomandii 5,000 oltuun naa barraa'e isinii galee tan gara feesbuukaatiin naa barreessite koomandii 6,000 meeqaatuun naa barraa'e nama arrabsu. Gurra kanarra na yaatu maaliif bineensa irrallee borullee bineensa abaawoon maaliif ani arraa miti arraan tana jaalmooyii fi ustaaz Kamaal irratti baasuu fi miti madaa amata meeqana keessa jirtu ta'in asiin baafadde arraan tana yeroo dheeraan irraa hin dubbadda jedhe Jawaar gaafa adeera kiyyaarraa dubbatu maal jee seetanii beektu. Jaraatu ajjeese jaraat dhabamsiise kan akka inni dhabamsiisu godhe eenyu abaawoodha. Itti hinaafanii osoo akka amma adeera kiyya namni beeku hin jiru garuu nuti beeka kitaabni namni barreesse ni jira ammaan tana. Amma karaan kitaaba san maxxansullee harkadheetiin jira. Karaan kitaaba inni barreessan maxxansuullee harkadheetiin jira maaliif haceen maal jeeni beeytane kan nama nyaatu numa keessa jira jedhe. Ana Ramboota Oromoon waamina Oromoo miti Ramboota saba Itoophiyaa akka jirullee tokko hin himadhu wala Tigree wala Amaaraa miti ani Somaalitti hin gala fedhu shanyii biratti hin gala. Hin barbaadu maaliif hin barbaanne adeera kiyya akkas fakkaatu leenca ija kuulaa san ilma isaa hangafa keenni dhalchuu irratti barate sababii Oromootiin hin dhabee isinii galee sababii abaawoo isin jettan tanaan hin dhabee arraan tana deebi'ee gurbaa akkas fakkaatu san jaalmooyidha san ajjeese kan ajjeese jaalmarroodha. Maaf saba deemtu dhugaan feetan isin Oromoon duraanuu. Ustaaz Kamaal eenyu ajjeese abaawootu ajjeese. Bakka maal feetu kanaan achi haadha tiyyeessii ji'a 9 garaa qabdu kana fidanii dhiiga afaaniin tufsiisan. Amma dura hedduu gizee dhanni naasa kitaaba kanallee karaa maxxansinuun hin qabnu kitaaba adeera kiyya barreessee seenaaf lafa kaa'e kana ni maxxansinaa gaafa nan jeen abbaan kiyya dhugaa namni isa hin jiru naan jechuu ture. Takka viidiyoon isinii fi dalaa qabatamaan ragaa qabatamaatii wajjiniin jaartii sadii qabaatee har'a kiyyaa. Takka Ameerikaa barana duute. Duutee jirti Ameerikaa keessatti namni sagalee kana dhageessan waliin gaa addunyaa guutuu waan sobaa haasa'an jiru ammaas qabatamaan isinii fi ati xiqqoodhaa waan amata 34 dura maaliif beeknaan jechuun keessan isin oolu adeera kiyyaa akka abbaa kiyyaati beekuun koo dirqama. Isinii galee beekuun kiyya dirqama narratti ta'a jechuudha. Akkaataa inni itti wareegamuu isaatu hin beeknu akka eebbisa addunyaatti dhabamsiisanii abaawoodhaatu jaraaf laateef.
irratti qabsaawanii irratti duulanii lola keessaa baasanii osoo Oromoo dheefa deddeemu osoo ABO dheefa deddeemu lubbuu isaa baasuudhaaf jechuudha. ABO dheefa osoo deddeemu jarri duraanuu barbaadaa jira jarri qacam godhee qochise gaafa adeera kiyya dhabanii dhufanii ilma isaa hangafa ajjeesan Maammarrashaatti. Dhufanii ilma isaa hangafa silaa akkana rasaasatti hidhanii keessaa baasanii wayyaa ture garuu maali sisaaggoo jettamoo sisaaggoo waan ijoolleen kopheen hodhattu listiroodha sanii morma isaa kana keessa hudhanii lubbuu keessaa baasan ilma adeera kiyyaa hangafa adeera kiyya garuu isaan harkatti hin duune osoo isaan deefa isaan gaaraa ari'atanii adeera kiyya gaara waraana nama 100 hoggana achi ari'ataniiti osoo achi deemu isaan deefa osoo deemu Somaalii Jabuutii dhufe Jabuutirraa ammas ari'atanii Yaman dhufe itti godhanii jechuudha eenyu ABO'dha qabatamaan isiniif ammas dhugaanan seetanii jartiin isaa lama duutee jirti akkuma isin jette akka Ameerika barana duutee takka immoo hirna keessa bara dangaddaa amata lama dura duute takka ni jirti jartiin isaa xiqqoon diradaa keessa jirti ni jirti isin galee ijoolleen isaatiillee ni jirti Ameerikaa jirti isin haasofsiisuun danda'a warra bara san jiru an bara san hin jiru warra bara san jiru isin haasofsiisuun danda'a ilmaan isaa guututti gaafa biyyi lafa qabatu mucaan isaa cafaqamee ture hirna keessatti Hussein Sheeimam mallanche tokko komantii jalatti maqaa hirnaa maqaan balleessin hirna yuutuubii irraa kaasi hirna akkana gad deebisaa yoo barbaaddan isiniin na aarse maaliif maaf haasoftoodha waa'ee Oromoodha Oromoon isiniif yaani isiniif haaraa akka ABO'n nama nyaattu duruu nama nyaachaa as geesse waan namaan dhiiftu kuduraa namaan dhiiftu ani waan abbaa kiyya irratti geewwan naasaa jiru tan namaa hin beeku ani ABO'n biyya teenya san jirtu nama hin dhiistu bakka biraan beeku garuu ani isinii galee gaafa silaa Tigree fi isaa wallolatti Tigreen biyya qabachuu deemtu san Tigree yoo karaa sirdifte ABO gartanii siin jetti nagarree taane mee nagaan si bira qotu ABO'n ammoo gizee dhufte Tigree gartanii siin jetti nagarree teennaan qaxsi godhanii maaliif hin arkini dirqama arkuu qabda dirqama kaa gartu qoy gaafa Tigree fi ABO wajji qabsaa jiran osoo mallas biyyan qabatiin jechuudha kuduraa kan dhiiftu shankora kan dhiiftu lafa ciranii bira qotan buna hin dhiistu jimaa hin dhiistu waa meeqa jechuudha mana keenya kana dhufanii jedhan akkana guutanii ummanti gedda fi biddeen godinaan jan jette ani ficaa lafaan qabu jette marqaan isinii godhannaan eenyuun marqaa si nyaata amma bakka feetee baasi feetoolu taalii samiirraa fuudhii feetu dachee keessa baasii nuu godhi waan hin qabuun isinii godhe ilmaan kiyya kun hoolaa kana qaladdaa innaan hoolaa qalannee maaliin nyaannaa akkana dhiiga afaan tufsiisan isii garaa qabdu amma duutee jirti rabbiraa mataa godhuuf dhiiga afaan tufsiisan qawwee tana fannisanii mana keenya kana keessa dubbii barbaade abbaan kiyya haalaa murijanii abbaa kiyya ergan shankoora qabna jechuudha haala afaan garittis haala shankoora jedhama akka biyya keenyatti shankoora qabna ciri jedhee erganii gidi abbaan kiyya shankoora ciree fiduuf khibriita kana osoo akka dhaan gaaza kana lafa rabanii mana keenya gubuudhaaf jechuudha eenyu ABO'n wanni isinii jechaa jiru saba biraatii miti ABO'n jechuudha jira khibriita kana akka mana keessa haaran akkasi sangaa tokko kan abbaan kiyya qabu hoolaa hin qalannu jedhanii sangaa san qalatanii kaanii qotan nuti jechuudhaan akka shanyii keessa dhaladdetti namni dura duulu Oromoodha baranuma lammaa fagoo deemtan barana gaafa biyyi lafa qabatu fooqina adeera kiyyaan caccabse Oromoo caccabse isin Oromoo miti nu keessaa bahaadhaan nu jangise hedduu adeera kiyya sadi maaf qabsootaa Oromoo miti nuti maal balleessine qubee isin irra ittiin barreessitan kana namni isinii tolche akaakoo kiyya jechuudha qubee afaan Arabaa aliifa keessaa qubee abaacaa ittiin barreessitan kana isinii tolche maaf ajjechaa nurratti yaaltu maaf ajjechaa nurratti yaaltu namni alaabaa dabalisummaa isinii tolche eenyu takka takkaan isinii fiduu ta'a namni immoo ajjeesuuf nurratti yaalanis shanyuma teenyaa nanga shanyii teenyaa qofaan ji'ammaas Oromoon arras borus bineensa isinii galee nama nyaachuu dhiiga namaa dhuguu hacas namni nyaate Oromoodha namni biraa kan nyaate hin jiru Oromoon nyaate hacaaluun jechuudha gaafa ballittiin aangoo qabu jecha Ilamaaram Dassaalam Ilamaaram Madireeshii qabaan tansan ballittiin aangoo qabu jechuudha galma Meeliksan seeneeti itti warraasee akka fedhe ta'ee keessaa bahe baran ammoo Meelikarreen dhufee jennaan jecha takkatti sanii jecha du'e gaafa sila Oromoon lafa qaba ja'ani kana caalu ajjeesas Oromoodha wanni qabsoo jaanduun hundi kijiba naa isin himaa kijiba maaliif beeknaan jechuun keessaniin oolu nam beekee
laal gizee miskiinummaa keessa jiran Oromoof qabsoofnaa mitireeshiidha nuti Oromoodha saba kiyya bilisoomsu malee saba kiyya maarree ta'u malee gaafa tujjaaranii xiqqisha waa harkatan kutan isaan si'uun ijjeessan nama waa'ee Oromoo dubbatuun ijjeessan. Juwaar qeequu deemtallee naan hin jee naan nama qeequu fi miti garuu abaawoon isin hin jaantuun bineensa warri Oromoof qabsoofna jedhu hundi kijiba. Kijiba warra Oromoof qabsoofna jedhus. Hanga miskiinummaan isaanii itti jirtu Oromoof qabsoofna jedhanii battisan. Gaafa miskiinummaa keessaa bahanii kan as garagaleessi nyaatu warruma kaleessa isaanii miskiinummaa keessa jiru san isaanii miskiinummaa keessa jiru Oromoof qabsoofna jedhu san gartee sanumaat as garagaleessi nyaata. Isinii galee sanumaat garagaleessi nyaata. Mee nama meeqa? Ani gaafa nama meeqamee warri amma bitamee nama gataa jiru. Nama meeqamee? Qabatamaan maqaan isinii lakkaa'uu hin danda'a. Gaafa hankaasan sooshaal miidiyaa irraa akkanatti waa'ee Oromoo tanalaa kitaaba tokkoof duuba guuree biiroo takka keessa akkasii afaan banu halkan irraa 9 7 10 liifii seenaa halkan dhufee. Nuti bilbila kana hin qabne obboleessa tokko qaba. Hangaasa dhufee liifii seena jedhanii akkana wal gubbaan korree liifii isaa tana laaluu turre bilbila tokkorra wal gubbaan korree. Amma eessa jira? Laalaa kunoo. Juwaar maammatee eessa jira ammaan tana? Itoophiyaa Juwaar duraan qeerroo jirtu. Oromiyaa maal takkaa Juwaar afaanitti Itoophiyaa dhageen beekan eegan isa bareefee jidduu kunaarra waggaa 5 ergan Juwaar bareefee jidduu waggaa 5 bara 2017 akka Itoophiyaattiin isa baree isa daawwatu ture waan inni jawaarota fuuture. Har'a isa jira Itoophiyaa jechaa jira jaalattanuu jibbitanuu furaddaa abboleeyyan kiyya. Oromoo bilisoomuu mannaa gabrummaa isinii wayyaa gabrummaa filaddaa Oromoo gabrummaa filaddaa hin dhuminaa bilaashitti maa dhumtuu. Qoy isin caalu booda isiniin galuu isa dhumaatiin keessan kun isiniin galuu acee booda yoo isinii galoo. Qabsoon karaa nagaa qabsoon maarree qabsoon afaan qawwee wanni jaan kun hin jirtuuti. Ija gabrummaa filaddaati gabrummaa jala bulaa isgooja ummataa bulaa isgooja du'uu mannaa isgoojettanii buluu wayyaadha. Isinii galee. Qoy jaalmooyi akkana diina gogombisu kana agarree jirra. Maaf kana dubbattallee naan jechuun keessaniin oolu xiinxalaa yaada namni sammuu yaaddu ni beeka bakka tana namni sammuu yaaddu ni beeka yoo kan yaaddan taate. Jaalmooyi akkana jilbibbatee diina kokoffisu agarree dirree lolarratti. Jaalmarroo isaa gabbee takka lolu gartanii isin kan na ajaa'iban. Waraana jaalmarroo marre isaa gabbee akkana diina kokoffisu takka agartanii isin. Didaagaa ni diddan silaa kan fudhattanii yoo dhuubanii isiniin naqan malee. Maaliif deema yoo daddabee wallaga kophatti muree bulchaa gizee jiru sanoo ija maaliif deema inni isin yaaddan isa anna ajaa'ibsiistan yaa Oromooti ija wallahi na ajaa'ibsiistan hin yaaddan sammuun teessan isin yaaddu hanga miskiinummaa keessa jiru nama Oromoof qabsaawaa gaafa miskiinummaa isaa keessaa beekee kan diina sibbitee si ajjeechisiisuu isaanii jaalattanuu jibbitanuu furaddaa hin didinaa isinii galee. Jaalmoo eenyutu ajjeese? Kunoo gaafa inni itti dhaaddatee hiriyoota isaaniitti wajjin mari'atu kunoo viidiyoon feesbuuk irra deemu jirti daawwadhaa kaa. Jaalmarroota ajjeese eenyu ajjeese? Ustaas Kamaaloo eenyu ajjeese? Warruma woboo ijoo kanaatu ajjeese bilisiginnaa ajjeese haqa maaf haffanuu feetanii maaf haffantan qoy dhiiga walii akkana haffantanii irra ciiftanii akkam baane wal dhorkitan. Silaa bakka jirtanii tattaaffattanii dhiiga walii baaftanii dhiigaa caaluu baaftan. Isinii galee tanuma isin duraanuu tanan dabdan dhugaa hin fudhattan ammas dhugaan hin fudhattan dhugaan isinitti gaara kana namni gaara kana deemu olba isin jeeni baatu dhugaan fudhattan ka maaliif maa fudhattanii dhugaan ittanii ani jammar durumaanuu jechuudha durumaanuu waboo maarra isin jettan tana keessa hin jiru maali Oromummaatti hundaa'a akka nam tokkotti Oromoodha. Garuu Oromummaatti hundaa malee waboo isin jettan tana abaa'oo nama nyaatti nuti abaa'oo nama nyaattu ennaan biyya teenyatti ani beeku biyya biratti nama nyaatti isin qalattee foon kee kana si nyaatti qalattee nama abaa'oon dubbii sanillee amma viidiyoon irra gaadha isinii wajjii fiduu ta'a. Nama abaa'oon foon isaa akkanallee jilba kanarraa murtee biyya teenya keessa abaa'oon jechuudha. Foon isaa kana akkanatti afarraa murtee afaanin nyaachistee jira. Nuti waa meeqaan usne maal isinii fakkaatti qoy waa meeqaan usnee taa'u jirra. Akkana murtee sisteriin mucaa sanii ni jirti.
seenaa tanallee isirraa hin dhagee abaa tajjeessee jettee taasiftu isiidha nama guddaadha amma foon isaa kan akkana murtee goda keessatiiti afaanin nyaachistee osoo qawween dhaa keessaa hin baasin osoo foon isaa murtu osoo achii jirtu afaanin nyaachistee du'e gurbaan san obboleettii isiitii jira dheessa namtittiin sanii fadisi Aishaa jaamti viidiyoon isinii fiduu ta'a isii warra fadisi ragaa wajjin isinii fiduu ta'a akka abaa'oon nama nyaatti nuti amma karaa keenyatti anamma Harargee lixaati namni micoon qaaletti ni kan san qaaletti illee jechuu jecha kana fayyadamuuf dhiifama narraa ta'aadha obboleettiin gurbaa sanii jechuudha. Eessa wal agarree bakka nuti guddate jabuutitti wal argineeti. Ani seenaa adeera kiyyaa himnaaniif isin illee tana naa qooddate obboleessa kiyyaa tana seenaa adeera kiyyaa akkanatti abaawoon nurraa nyaattee jedhee himnaaniif abaawoon nama nyaatti isiillee naa himte seenaa sanii qabata maaliin sanii fiduu ta'a. Abaawoon har'aa miti kan nama nyaattu durirraa eegaltee nama nyaatte nama hin dhiiftu waan namaa hin dhiistu. warra dura abaa wajji tokkosuu ture kan amma gandi keenya keessatti jechuudha abaa wajjiin tokkosuu turanii nama meeqa ganne janii afaan isaaniitiin haasawaniin dhagaa gurra kiyya kanaan naa kanne ammas waan namaa osoo hin tahin gurra kiyya kanaan ijoollee meeqa karaa kana tajjeesnee karaa kana tajjeefne amma ni jirti ammallee qaalatiin takkate adeera kiyyaatu isii fuudhe jaarsa dur isii fuudhe san adeera kiyyaa liyyii sheekaatiit isii fuudhe jaarsa dur isii fuudhe abaa woturraa ajjeese ilmoo lamaan adeera kiyya heerumte abaa woturraa ajjeese. An abaa Oromoof qabsooti jaan takkaa hin dhageenyeen takkaa ittinillee dhaga'uun ta'u ammallee dhageen beeku abaan nama nyaatti isii nama nyaattu jaan hin dhagee malee jedha abaa Oromoof qabsooti jedhan asumatti hin dhagee kunoo barana dhaga'uu kiyyeegan biyya namaa kana dhufe bara abaa Oromoof qabsooti barmaarree jechuu dhagee malee takkaa hin dhageenyeen abaa nama nyaattutti hin beekatan nama qaltutti hin beeka nama nyaatti foon namaallee ni nyaatti isiin. Isinii galee viidiyoon tiriisinii dheerattee jirti takka takkaan irra garagaan adeera kiyyallee ijoolleen isaa Ameerikaa ni jirti na dhageessan misraa ishee maamilleen duuta jirti rabbi rahmataa godhuufi ijoolleen hundi na dhageessi viidiyoon isinii fide akka abaawoon isa kannite akka mucaa hangafaa isaa abaawoon nyaachifte viidiyoon isinii fide hin talatanillee jabuutitti mudaddoo waan ta'eef jabuutittiin isii beeka viidiyoon isinii fide laale obboleettii akkana foon isaa murtee nyaachisuu turan. Afaanitti isinii galee qabatamaan isinii fidaa isinii dheeraddeetiin jiran narra lana warri koomatti jedhan nama arrabsitan abaawoon nama nyaatti jaalattanuu jibbitanuu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu turtii gaariin isiniin ja'a.